share god. Mali share god answer kita kagaba. Okay. Egalle jirra. Biya ormaji mokiso no mabaroda mokiso no mabaroda biyarra bahani biya ormata ya rabbi mafno gote koda behjini meno basi koda ya rabbi mafno gote koda behjini meno basi koda ormi biya bahi biya ormaji mokiso no mabaroda mokiso no mabaroda biyarra bahani biya ormata ya rabbi mafno gote koda behjini meno basi koda ya rabbi mafno gote koda behjini meno basi koda Jirum biya urma marjire jadu shemda uda male sudar chitu balwadu yom kanani fete rakko farkan ke no si bakse biya anani adamesiya ananya to ya motiya anani sabasiya anani adamesiya ya to ya rabbiya ya to ya kusasiya Porna darbate namni ko gafabiya baati chiru nabtu tate sabako nakolaku tate ille sibiyorma mako basirasa murtesi murteki ajara pipasa ulilan samita samini pagata gadilan dachida dachenni jabata Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akam daawwattoota keenya fayyaa nagaya arra akkuma beektanitti gaa Dr. Asli yeroo dheeraa Facebook kana gubbarraa saba isaatiif lammii isaatiif keessaafuu ijoollee biyya Arabaa shamarran biyya Arabaa mana madaamitti rakkattee imbaasii rakkoo adda addaa irra geessisaa ture. Dhuunfaanis warra Kaayiroo keessatti ta'ee biyya keessattis nama rakkate hunda cinaa dhaabbachuudhaan kan beekamu aktiivist Dr. Aslii onnee sabaa hojii dhufnee jirra. Qooda walii kaayuu qooda walii kaayuu gaariidha. Siigalee dhugaadha. Namni keenya qooda walii kaayuu hin beeku. Qoodaan siikaaya. Ani egaa wal baranne waggaa 5. Waggaa 5 kana keessatti sababanti wal baranne sababa dubartoota rakkateetti wal barre. Kanaafin har'a haqa kee dubbachuudhaaf dirqame. Mee dura salaamtaa gaafa dhuutii gaafa gaafii fi deebii itti deemna. Okay, Munir Galatomi. Farunati ba iftegaru doktor jette, aktivisti jette, abba miskina jette, balla galata
Maqaanatti baay'ee iftee galata hin barbaachisu maaliif waa'ee Oromoo dubbachuu fi galata hin barbaachisu mallaqa hin barbaachisu Oromoo ta'uu qofti gahaadha. Rakkataa Oromoo cinaa dhaabbachuufis Oromoo ta'uu qofti gahaadha. Ani akkasitti amana beektaa yeroo tokko tokko namni nama arrabsaa minaamin waan jedhutti kan fudhatullee hin jira. Ani yoo nama arrabsellee dhaaba fedhe haa deeggaru yaada fedhe haa qabaatu amantii fedhe haa qabaatu ganda fedhe haa ta'u Oromoo qofa ta'uudhaan rakkoo intala Oromoo yookiin ilma Oromoo tokko obboleettii tiyya obboleessa kiyya dhiiga kiyya innis jaalatee Oromoon taane anis jaalatee Oromoon taane waan jedhu miidhamni ilma Oromoo tokko yookiin miidhamni intala Oromoo tokko miidhama kiyya jedhee amana beektaa ansanii. Dhuga. So waan sanitti amanuufi kanaaf immoo galata hin barbaachisu faarus hin barbaachisu atis waan Oromoo taateef dirqama Oromummaa baattaa ka du'ullee Oromoo waan ta'eef du'aa jira ka hidhamus Oromoo waan ta'eef hidhamaa jira ka iyyus waan Oromoo ta'eef iyyaa jira ka gubatus waan Oromoo ta'eef gubataa jira waan ta'eef akkasitti osoo hubanne natti tola. Ana akkasitti Bareedaadha. Ani wanni si jiru barbaadu wanna kana si faarsee fi ati faaruu hin barbaadu ni beeka garuu jaba abbaa fi jabeeffataa gaafa balleessitees nuti si qeeqna si anqasi arrabsullee harreen lama waliin dhiitu rakkoo hin qabu garuu dhugaa kee ummataadhaaf ibsuu qabna. Galata qabda. Ani waggaa 5 eega wal barree waggaa 5 hojii hojjenne gaafa akkasitti invaayitiidhaani baay'ee nama hedduu sagalee ta'a turte dirqama keeti garuu ati dhaati yoo galata hin barbaanne nutijiin akka nama tokkotti si galateeffachuu barbaada. Kun dhuunfaa kiyya. Namni galata namaa hin beekne galata rabbii hin beeku jette Oromooni. Okay, rakkoo hin qabu. Jaba abbaa jabeeffata gaafa balleessi si arrabsina si qeqelchina rakkoo hin qabu gaafa waan garuu haqa kee dhoosuu hin qabnu kana. Kunna karaa gaafi deebina rakkoo hin jiru keenya bakka jiraatte mee ijoolleen Yamanii asoo jirti ijoollee Suudii daakuyaa jiru halkanii guyyaa iyyaa jiru amma gama wanta gama Yamanittis achi tarkaanfattee jirti gama Suudaanitti illee rakkoon tuni baqattummaa keessatti tarkaanfattee jirti mee rakkoon maali mee dura rakkoon irraa eegalla rakkoon tuni maalirraa kee kan Oromoon dila kana rakkachaa jirtu. Maddi rakkoo kana yeroo baay'ee sirba beektaa madda rakkoo kana hanga muraasa malee hayyoota Oromoo guututti dhaabbilee Oromoo dhaaba tokko yoo ta'e malee hundatti dukkaneesse beektaa. Anamma already miseensa dhaaba kamiyyuu miti dhaaba Oromoof dalaga jedhu tokko ka gaariirra jiru hin deeggaraa ka waa balleesse immoo dhaafiroo ta'e qeequs yoo yaada michaataa qabaachuu dadhabee hin arrabsa keessa taree beektaa. So maddi rakkoo kanaa Oromoon amma yeroo kan maddi biyya hunda keessatti hiraarfamaa jira. Already warra carraa Awurooppaa, Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kanadaa biyya dimokiraasii biyya mirga namaatti mirgi haywaanatu sareetu itti kabajamu biyya jiru yoo ta'e malee Oromoon biyyoota kaan mirgi namaa hin kabajamne keessa jirre kamuu dararaa keessa jira. Keessattuu ka Suudii ka Yaman addaa jechuudha. Maddi rakkoo kanaa maali yoo jenne immoo maddi rakkoo kanaa Oromoon biyya hin qabu. Maddi achi biyya hin qabu. Namni biyya hin qabne akka nama mana hin qabneeti yookiin uffata hin qabneeti. Amma ijoolleen man kutaa tokkoof lama yoo barattu barsiisa yoo nu barsiisu namni kutaa tokkoof lama yookiin immoo warri dargii dhaqqabe anammoo ijoollee yoo akkana laaltu nama guddaa imana seeti nama masaraatti mirtii barate mangistuu Hayilamaariyaam sigalee bara mangeessanii xiqqaa ta'e beekaanii masaratti mirtii waan jedhamu tokko jira sigalee yookiin immoo maal jedhanii barumsa idilee osoo hin ta'in ka gandaratti baratan tokko afaan Oromootti illee ni jiraatu fakkaata bara mallatallee masaratti mirtii keessattuu hin baratamaa
kutaa tokkottuu baratamaa namni tokko jiraachuu fi wantoota sadi waan akkasii barbaachisa. Nyaata, uffata, mana. Bu'uurri jireenya ilma namaa waa sadii kanaa jedhee si barsiisa. Barsiisan beeyta. So jara kana keessaa tokko yoo goddole namni jiraachuu hin danda'u si jira. Fakkeenyaaf mana qabaattee uffata qabaattee nyaata yoo qabaanne jiraachuu hin dandeettu. Nyaata qabaattee uffata qabaattee mana yoo qabaanne jiraachuu hin dandeettu. Guyyaa aduu si waxalaa, halkan qorra si waxalaa, jidduu kanatti akalaat godoloo taatee duuta yookiin bineensa si nyaata beeytaa Muniir. Kanaaf maal jechuu barbaadetti Oromoon amma biyya hin qabu. Namni biyya hin qabne akka nama mana hin qabneeti. Yoo waraabessi ala kanaa si ari'e nama yoo mana hin qabaanne ala kana diinni wayii yookiin waraabessi wayii yookiin yoo aduun natti dhiite yookiin yoo bokkaan jabaan tokko roobe bakka jalaa mataa qabadhu qabu bakka seenu qabu si galee. Oromoon wanni ka hidhame hidhaa bayuu dhabeef wanni ka hidhame hidhaa keessatti gubatuuf kara itti galu dhabeef argitee mana hin qabu jechuun kiyya biyya hin qabu gabrummaa hamaa keessa jira si galee. Kanaaf nuti sirni kun sirna naafxanyaati yoo jennu argitee dhibbaan dhibbatti irratti deebi'utti jira. Deebi'ee iyyuu argitee mallattoon sirni kun sirna gabroonfataati. Sirna alaabaa takka, biyya takka, amantii takka, ummata takka jechaa hayyoonni keenyas ka booyaa turan. Nullee wallaalaan warri booyaa turre. Amma dhibbaan dhibbatti argitee osoo filannoon kunuun dhufin argitee jirta. Argitee ijoolleen Suudii waggaa meeqa duraan guyyaa sadi hin galtu yoo qabamte hin galtu. Kan mootuu Yaman keessa jiru Yaman keessa duraanuyyuu waggatti yeroo takka fa'a lama fa'a galanii amma achi keessatti buufamaa jira. Maaliif? Ummanni kun amma Suudiin tun osoo ummata kana gara geessitu qabaatte xiyyaara ofiitiin mallaqa ofiitiin ofirraa feeti. Ummanni Yamanii kunillee waggama saniinuyyuu osoo gara geessu qabaate argitee mootummaan kun saayilantii goote osoo gara geessu qabaate argitee mootummaan biyya ormaa kasi qabe kun si galchi. Mootummaan sin fudhatu ofis sin fudhatu lammii kiyyaa miti jedhee viidiyoo abiyyi jira. Ummanni keenya yeroo biyyaa bahu waraqaa malee biyyaa baha. Itoophiyaa mahon raasu yaasxaraxinaal bar viidiyoo inni jedhe tokko dhageette. Dhageetiin jira. Dhageetiin jira. Kun irra kaayuu miti. Arrabsuu miti. Namni keenya gaafa biyyaa bahu waraqaa paaspoortii malee biyyaa baha. Itoophiyaa mahonuun indeetin naaqaalanii jedhe si galee. Ati Itoophiyaawii jedhamsan tayuufi dirqama paaspoortii qabaachuun qabdu. Dirqama waraqaayyuu qabaachuun qabdu. Bakki itti dhalattee jira. Warra inni gibira irraa guuru warri kee abbaan kee haati kee waan jiruuf ganda keetu jira. Aanaa keetu jira. Si gaggaafateetuma qoratee si galcha. For example amma Yaman keessatti namni gubata jira. Alfeen Itnaash achi ture. Akka Itoophiyaatti bara 2008 sila yeroo lolli Yamanii ka'e tokko Alfeen Itnaash afaan Arabaatiin yeroo ta'u waan afaan Arabaatiin warra kaabaatii fi warra kibbaa. Gaafa sana achi jira. Akkuma biyyi baanu kana paaspoortii malee waraqaa eenyummaa malee bahaaraan karaa Sumaalee kana dhaqe Yaman. Si galee. Gaafa duraa UN jala fiigaa ture. Ameerikaa, Kanaadaa, Awustiraaliyaa kana deemu. Si galee oolan waa'een Oromummaa kunillee anillee xiqqaadha nuun galle. Gaafa lolli jabaatee mootummaan Ali Abdallaa Saalatii fi warri kun ilmi abbeeraa isaa wal dha'uu eegalan. Itoophiyaawwan gara imbaasii dhiyeessuu eegalan. Si galee. Afaan Oromoo dubbannaan, afaan Amaaraa dubbannaan, afaanota Itoophiyaa keessatti haasayaman. Dubbattee naannawa itti dhalatte gandaa fi aanaa wajji himannaan kafaltii tokko malee meeshaa kee wajjin si galchaa ture. Argitee? Ila mallasaa yoo feete ati sabummaa isaatiif jibbu. Yoo feete sirna isaatiif jibbu. Dhugaa lafa jiru mootu waan anuu fi kiyya achitti narra gaheetiin hin beeku si galee. Sirna wayyaanee jibbuu dandeetti. Dhugaa inni dalage tokko immoo jibbuu dandeetti. Mallasaan gaafa Ali Abdallaa Saalatitti lolli banamu yeroo hirra Ali Abdallaa Saalaa argite bilaashatti kafaltii tokko malee
galchaa ture jechuudha. Amma fakkeenyaaf biyya kana keessa biyya Yaman keessatti namni keenya ibiddaan gubataa jira. Bar yeroo san warra biyyaatti wal lole malee lammiin Itoophiyaa Oromoo ta'e Amaara ta'e sabni kamuu waa takka hin taane. Garuu biyyi sun adagaa keessa seenaa jirti. Lammiin kiyya Itoophiyaawwan hin miidhaminii bammiloono. Tigree qofa galchine Amaara hin dhiibne, Amaara qofa galchee Oromoo hin dhiibne, Oromoo qofa galchee saba kamuu hin dhiibne, sabaaf sablammoota achi keessa jiran ba Itoophiyaawwan nassimii jedhan kanaan galchaa ture jechuudha. Karaa biraatiin gaafa Su'uuditti mootu qaraara Su'uudii san yoo fudhatte Su'uudiin qaraara baafte. Qaraara baaftee namni galuudhin ummata waliin guurtee booleen dhoofte xiyyaara afurnatti fakkaata lama mo'amu. Mallasaan ofirra deebise. Ummata inni ofirra deebise san akka jiruun qabaniitiin Saharaa Yaman kanatti as darban. Mootummaa Su'uudii jechuudha. Namni kiyya tokko yoo du'e gumaa nama lamaatiin kafaltaa jedhee itti dhiisan. Waggaa lamaaf qabaan hin turre Su'uudii keessa waggaa lamaaf Su'uudii jira yeroo sana qabaan hin turre. Gaafa kaanii qaraara baatii jaamoo wayiin lafa jala baasanii namni meeshaa ofii qopheeffatee karatti yaa'ee konkolaataati jala fidanii baasa gurguddaa kan haga boolee si geessanii akkasii galaa ture. Gaafa galtu san yoo boolee buutu jechuun boolee Itoophiyaa sana yoo buutu mallaqa qabaachuu baatte baxxaaniyaa qarshii Itoophiyaatti 200 moo 900 waan akkasii natti fakkaatu. Kiiloo 8 kan argite. Birri 900 baxxaaniyaa wajjin. Birri kiiloo 8 kana 500 fakkaata. Yeroo waggaa 4 dura 500 amma 500 ta'uun oolu Itoophiyaa nuroo qaala'eera. Birri limsii akka kunoo shamarran arsii yeroo fuudhan gabbaran kan argite suuraa kaasan kan kiiloo 8 kana afurnatti fakkaata. Birri limsii tokko qarshii 900 sim kaardii sii kennan. Kana jechuun maal jechuudha? Yoo uffata hin qabaanne akka qorri Finfinnee sun sin dhoofne uffattee sim kaardii sii kennanii maatii keessatti bilbilattee qarshii 900 harka si kaayanii gara ganda keetii galtaa jechuudha. Kana jechuun tilmaamni mootummaa maali? Fakkeenyaaf ani yoo dhalataa Jijjigaa yoo ta'e fakkeenyaaf fageenyi xarafni argite yoo karaa Dirree Dawaa gad maaliin karaa Gilillee kana yoo ta'e hagararra gadi karaa Sumaalee xarafa yoo taate qarshii maamni Dirree Dawaa karaa Aishaa dawwallee antuma 600 xarafa haga xarafa tiraaspoortii Finfinneerraa 600 caala. Akkasiimi. Akkas. 600 kana tiraaspoortii kafalattee xixiqqeeffattee keessaa wayii nyaattee nagayaan akka maatii kee bira geettuuf tiraaspoortii sii kennaa tura. Sanuu ka Su'uudirraa galtu argite. Ka ammaa kuni Itoophiyaa mahoruun indeetiin naaf qaalleen jedhee karra cufi argite. Amma dhiyoo kana. Asirra gaafii sii qaba. Asumarratti gaafa mallasaa sana akkasii kanneen ture. Gaafa haala Maariyaam gaafa nama qalansan Liibiyaatti rabshaanis Yamanii ture. Su'uudii daangaa Su'uudii dhaqeetii imbaasiin achiin buusii ergeetii Yaman asoo xiyyaaraan Su'uudiin Yaman dhoytuu keessa uummata guure kaniin ani beeku. Finfinneetti simanne jechuudha. Liibiyaa dhaqee mana keessaa guuruu ture. Kuni maaliif garuu ni beeka akka Itoophiyaa ta'an ni beeka. Jibbiinsa qabamoo maali? Warri uummanni noo jibbiinsa Abiyyi qofaadhaaf Abiyyi biyyaa bahee jeeni. Abiyyiin akkamitti wanta godhuu jira akkamitti afaan kanarraa bahaa warri deeggartoonni keessaafuu hiyyeessii Su'uudii jiru kuni Abiyyi quban qabu irraa waan takka Taayyeen irraa quban qabu Bilchiginaa irraa quban qabdu Abiyyi gaafa hidhame garuu achi keessaa gaafa ala jiru Abiyyiitu wanta jeetti baasaboortii fidadhaa maarree fidadhaa jira. Mee uummata kanaaf dhaamsa maal qabda? Namni tokko Tanzaaniyaa maali beektaa? Ijoollee biyya Arabaatii Abiyyiin deeggaran kana akkaataa hedduu jira beektaa Muniir. Inni tokko mootummaa jechuun hiikuma mootummaa kanan beeku. Wallaala mootummaa hiikuma mootummaa kana kan beekne jira. Ijoollee biyya Arabaa diyaaspooraan baanu. Inni kun immootu inni amma ijoolleen shamarranii keessattuu namichi fuula kana hin bareeda areeda kana muratee hin bareeda. Bareedummaa isaa kanaaf ka jaalatantu jira. Rabbiin jaalala isaa kana onnee keessa kaa'ee
keessaa bayuu kan inni jiru. Inni kun immoo ganda kennaa haaluma kana sadiin garuu anammoo ijoollee biyya Arabaati wanni dhaamuu fi Abiyyi nuti jibbaa namummaa isaa hin qabnu. Bakka fedhetti haa dhalatu, fedhu Oromoo haa ta'u, fedhu banii Luuxii haa ta'u, no matter bakka fedhe irraa fedhu banii Jaldeessayyuu haa ta'u. Namummaa isaa aangoo isaanitti hinaaffaa hin qabnu. Mootummaa jechuun akka nama abbaa manaa maatii tokko keessatti abbaa manaa jechuudha. Mana san keessatti yoo daa'imti dhukkubsatte, yoo daa'imti daarte, yoo namni beela'e, yoo waa badan argite mas'uulli manaa isa itti gaafatama. Tortuus haa taatu. Ilmoo gaarii, ilmoo beekat hundaa kan dhukkubsatellee abbaadhami qabaatu mallaqa ofiitiin dhabu ollaa itti kadhatee ka hodhaanatu isa waan ta'eef sila osoo beekani argite obboleettiin isii hiriyyaan isii warra achitti wajjin osoo jiran akka mana hidhaa keessan rakkata warra wajjin qama mana hidhaa keessan gubata biyyi Arabaa takkama Arabni Arabuma Arabni duraanillee bara jaahilummaa Araba jechuun bara jaahilummaa ummata yoo intala durbaa argatan jirtuu awwaalaa turanii sigale. Ummanni kun ummata akka ummata Itoophiyaa argitee risaalaan amane osoo hin ta'in ummata sayfii morma irraa darbanii amana. Ummata ammallee salaata sooma kana akka aadaatitti ilaalan sigale. Garaagarummaan kana ijoolleen amma miskiinnan reef xalabaan asii dhayxe tunniin warri akkuma carraa akkuma biyyaa baheen Suudii dhaqee kun waan akkasii hin beekan. Seenaa hin beekan. Mootummaa maal akka ta'e hin beekan. Kanaaf aabbichuu koo jiran. So kanaaf yaa jara kenna biyyi Arabaa kun tokkoffaa imaanni isaanii qalbii onneen isaanii gogaadha. Muraasa malee maa jechuun amma seefi meeqa morma sirraa darbaa si amansiisu wanni caalee hin jira. Hin jiru. Kanaaf rahmatan qaban. Ammuma kana salaata fi sooma kana mee amma ijoolleen warri biyya Arabaa jiran hin beekan. Itoophiyaatti yeroo soomni ga'u namni kun boo'ee simata gammachuun simata. Suuditti bar sooma kana akkuma aadaatitti ilaalan. Salaata kimbilma wanii akka aadaatitti ilaalan. Biyya keenyatti namni hajjii gala jennaan akka waan ergamaa rabbii dhufee wayiitti ilaalatu jalee wanni hundi kabajaa qaba. Imaana qaban waan ta'eef gara laafummaa qaban waan ta'eef. Kanaaf ummanni kun mootummaa sodaa duraallee waan ta'eef ani hagana namni keessa jiraataa jira malee ummata badaadha. So kanaaf mootummaa jaalachuun keessan sirriidha. Abiyyi keessan garuu rakkoo keessan kanallee silaa bar anammoo osoo abiyyiin deeggare callitee deeggaruu osoo hin taane kunoo obboleewwan kenna akkanatti dhumaa jiran. Abbichuu koo nama akkatti nurraa gubataa jira maaluu galchina jira. Waan firibu inboxii wayii keessan naa ergame biyya Oomaan hin beektaa ijoolleen dhiiraa hedduun jira shamarran xalabatee kana jira. Lammiilee keenya kayamanitti gubamani shira diinatiin gubaman wal aanannaa jedhanii ijoollee akkatti morma qabanii ijoollee Oomaan mallaqa baatii meeqa mallaqa baatii meeqa inboxaan amma haganaa jedhame yaadadhu dirqama mallaqa irraa guuraa jiran jechuun warra karaa ejensiitiin deeme kan argite mana madaam warra fuuraa ofii dalage sila ka godhamuu qabu mootummoota gamtoomaniidhaan haa ta'u mootummaan akkaataa itti walqunnamuu qaba. Ummata kana humna ofiitiin gargaaru ofii difeendii godhu humna qabuun bira dhaabbatee galfachuu qaba ture. Amma ijoolleen kun afaan nu miidiyaa gubbaa ka du'e nama 50 qofaa jedhan. Karaa keessatiin immootu imbaasiin Oomaan ijoollee Oomaan jiran maallaqa baatii tokkoof wayiti I think kanatti himanitti humnaan irraa guuraa jiran. Yoo biyyatti galuu barbaadan lammiilee keenya kashira diinatiin biyya man keessa guban waan itti yaalchifannu waan itti awwaallu gargaaranii dirqaman irraa guuraa jira. Sigalee waan akkasiiti already rakkoo gale hunda nama du'e hunda abiyyi
gara mallaqaatti jijjiira. Bara Abiyyi jechuun nama ajjeesetiniin gatii rasaasaa uummata nama kafalchiisaa turedha si galee. Kanaaf kuni nama gaddisiisa. Bu'uuri rakkoo kennaa gabrummaadha. Gabrummaa kana rakkoo biyya alaa biyya keessatti gayaa jiru kana keessaa bayuuf immootu falmachuudha biyya ofii deeffachuudha. Si galee. Okay. Mee gaafii tana gabaabtuma deebisiiti gaafii maayii deemna tana akkanumatti irra buusi. Amma ijoolleen bilchiginnaa naannoo Amaaraa pirezidaantii irraa jalqabii hanqa itti aanaa muummicha ministeeraa haa ta'u fedhu abin haa ta'u fedhu paartii mormituu haa ta'u waa'ee Amaaraa irratti waa takka dirdire illee hin jaan bakka. Amaarri takka yoo di'e hullum Amaaraa ለአንድ አማራ ለሁሉም አማራ ያደጀ ወዳ መክሪሰን ደማኒ ዲና ብልጽግና ናኑ አማራ ማንታ ካም ፓርቲ ደመኔ አጀቻ ከኛ ገሩ ኩኒ ከወሪ አብይ ደገሩ ኩን ኦሮሞን ጊዜ ዱቴ አብይ ማሊፍ ኦሮሞን ዱቲ ተኮፋ እንጋፉ ለማደ ወሩማን ብልጽግና ኩኑ አጭኬ ሳነምኑ ማን ቶኮ ማሊፍ ደበሚ አጀቻ ኦሮሞ ከነ ከሞልሙ ከም ጊዜ አረብ ኦሮሞ ከነ ከምባላለ ማሊፍ ደበሚ kana gabaabsiti deebisi gaafii maayii irratti itti fufna. Suni anaafis gaafidha. Gaafiin kee kun maaliif Abiyyi maaliif hin gaafatamne maaliif sagalee hin taaneen tokko anaafis gaafidha waan callisaniif isaantu beeka. Akkanatti fakkaatutti wanni an argaa jiru garuu callisuun rakkoo miti. Anamma deeggara Abiyyi yookiin miseensa Abiyyi yookiin immoo miseensa badhaadhinaa ta'e yookiin hojjetaa badhaadhinaa ta'e callisuun rakkoo miti. Takkaa nama du'aa jiru kana itti jaaladhetta takkaa mootu yoo dubbadhe aangorraa ari'ama yookiin immoo hin hidhamaafta suni waan calliseef isatu beeka. Kasi gubu garuu Muniir maali beekta? Kasi gubu. Waraanni Abiyyi afaan Oromoo dubbata. Ilma Oromoo qabee rasaasaan mataa isaa addaan facaasee biraa deemaa uffata irraa ciree warri Abiyyi deeggarummootu ergamaan shanee ajjeefame shiftaan shanee ajjeefame ergamtuu wayyaanee ajjeefame jedhee ililchuu caalaa wanni si gubu hin jiru. Ana kana gubu maanuu gaafatuu dhabanii miti. Nama saaffachiisaa yoo obboleessi isaa du'ee itti gammadan ililchan argita si gala. Amma waraana waboo kana yoo argite irra hedduu yoo tarkaanfii fudhatan illee shari'alleen ofirraa dhoogaa jira. Anamma yoo ati na ajjeesuu dhufte yoo danda'e ofirraa si qaba yoo ofirraa si qabu dadhabe ofirraa si dhooga dhaabbadhee si ilaalu jechuudha. Amma waboo kana yoo fudhatte dhiyeenya suuraa wayii argee baay'ee ajaa'ibsiifan. Hin qaban intarvii godhan. Kadadhabe gulukoosii fa'aa waraanan si galee. Ka Abiyyi kun humni addaa maarree Oromiyaa ka jedhu kuni magaalaa garaachatti ilmoo daa'ima waggaa 10 barataa barumsarraa galu kallacha qadhee addaan facaasu. Namni xiqqoo mataa dheeressinaan ergama shanee qabda siin jedha mataa addaan si facaasu. Ka ajjeesu Oromoo, ka du'u Oromoo, ka shiftaa shanee ajjeefne diina ajjeefne jedhee gammadu Oromoo jara kana ofiin jedhaa beeka. Jara kana ofiin jedha jara afaan Oromoo dubbatu kan si gale. Ka itti dhukaasee ajjeese afaan Oromoo dubbatu. Ka du'es Oromoo hunduu bara Oromoo mahimati. Ka ililchus Oromoo, ka booyus Oromoo, ka hidhus Oromoo, ka hidhamus Oromoo. Garuu maali kuni warra uf wallaale amma wanni si galuu qabu warri si galuu qabu warra afaan Oromoo osoo dubbatu uf wallaale inni tokko aangoodhaan inni tokko garaadhaan inni tokko nama kiyyatu aangorra jira inni tokko mootu anis ililchee dalagaa isaanii kana ililchee gammadee aangoo argadhaadhaan kana eenyu karaa bane fakkeenya yoo fudhatte namichi hiriyyaa keenya ture Hangaasaa Ibraahim Ekroo Facebook karaa nama arrabsaa ture biyya galee diyaaspoora hedduu warri nama arrabsaa ture biyya galee aangoo argate. Carraan Hangaasaan aangoo argachuu Oromoo ajjeesutti akka gammadan godhe beektaa. Namuu
Oromoo ajjeesutti gammadee hayyoota Oromoo xiqqeessee arrabsee aangoo argachuu barbaada. Because yeroon kun yeroo nama arrabsitee hayyuu Oromoo xiqqeessitee ganda nama arrabsitee ilma Oromoo kaduutti gammaddee aangoo argattu waan ta'eef biizinasii guddaan amma investara ta'uu kana amma yeroo ammaa kanatti. Amma osoo haga callisee tumaan dalagaa waa'ee isaanii karraa ta'u yeroo isaan akkasitti nama ajjeesan nama hidhan kana tarkaanfii sirri jere jechuuyyuu baadhee osoo jaraa qeequu baadhee isuma dhugaa rabbi amma irra hedduun ijoolleen kan amannee jira qaata yeroo hangaasan galu san dura galatu callisumaanuu maaliif gillee inni reefaara waan dhufu sani namni akka ijoolleen biyya arabaa kun keessattuu shamarran abiyyiin jaalattu godhe ana doktora jaalalaa jedhee ramadaana keessa faarsaa ture yeroo namni faarsu argite namichi bakka yeroo namni faarsu akka daa'ima dhufee viidiyoo namaa dhageeffata gillee ati arrabsitu qofa hin dhageeffanne si galee kanaaf yoo ati gaarii abiyyi dubbatte nama dhufee keessan si galateeffatu kumaatama soo kanaaf yeroo barri aangoo abiyyi kun bara namuma arrabsitee abiyyiin faarsitee badhaadhina faarsitee aangoo argattu barattee osoo hin taane dandeettii barreessuu fi dubbisuu sin gaafatu digirii sin gaafatu namuma arrabsitee aangoo argatta maaliif isaanuu barumsan qaban waan ta'eef wallaa lamaa kuufii walitti ol guuranii biyya diigaa jiru si dhibaa. Okay, gaaffii maayii irratti deemna atis waan jarjartu jechaa fi asoo gaaffii maayii seennee Wallagga keessa milishaan naannoo Amaaraa Shawaa seenee kan akkasitti uummata fixaa jiru makalaakaa miti kana sirreeffama si godhaa qabatamaadhaan Horroo Guduruu seenanii jiranii milishaan naannoo Amaaraa akkuma Tigraay seenisanitti lixa Shawaatti seenee jira kan teenya maqaa shaneetiin fixaa jiru isa itti deebineeti irraa haasoo ajandaa godhanneeti. Wallaggaadhaaf dirmadhaa jenosaayidii itti gaggeessuuf deemanii Wallagga lafarraa duguguuf deemanii iyyaa dabarsaa. Lammata waa'ee ijoollee biyya Arabaa ani murtii tokko murteesse. Murtii xiyyeetan irratti himee yaada naa kennita gaafii hojiidha akkuma gaafiiti. Warri ijoolleen isaanii Yemen jirtu ijoolleen isaanii Suudii jirtu gadi bahanii hanqa ijoolleen teenya galanii alaan gallu jaanii hiriira bahuu qabanii kanattiin amanaan maayyiin filannoon maayyii kanaan jedhan ati ilmi kee ibiddaan gubamee ilmi kee guyya guyyatti tallaajatti guuramurra atiis gadi baatee yooga safuun qabaanne nu haa rashanan manguddoo teenya rakkoon qabu waliin nu haa fixan garuu warri ilmaan keessan biyya Arabaa jiru miliyoona ol ala jiranii yoo gadi baatanii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'u wanti haa ta'u hanqa ijoollee teessan galchanii hiriira bahuu qabanii jira. Kanarra maal yaada qabdaan hiriira bahanii galuun qaban hanqa ijoollee isaanii galchanii. Kana furmaanni kokkee qabuu qabanidha. Yoo du'anis jihaada eegagaa masgiidaaf gitee hiriira bahan wayi nama tuqanii gitee bilisiginnaadhaaf bahan wayi nama tuqanii yoo ilmaan bahaniifis ni tuqan jee yaadu jechuun caluma jennee waa guddan Wanti manguddoon gadi baatee ijoollee teenya nu galchaadhaaf rasaasaan ni dhawaanii qeerroo osoo hin taane hayyoonnii fi manguddoon bahuu qabanii jira. Kanarra yaada kana dhuutii asirratti xumurra. Yaadni kee sirriidha. Waan tokko jira beekta. Irra hedduun ammoo ijoollee biyya Arabaa jiranii kun suma dhugaa rabbi dubbannaa. Irra hedduun isaanii ilmaan qotee bulaati. Ijoollee baadiyyaati. Namni tokko namni akka anaabsii kun bakka kagiddiin araadaa ta'uu barbaadu. Andadaawatti dhaladhe, anaadaamatti dhaladhe, yee adaamaa liji, yee aggaaroo liji, yee jimmaa liji, yee baalee liji ufiin jedhee finfinnee liji ufiin feesbuuka gubbatti haa jedhu malee. Haa jedhu malee irra hedduun ijoollee biyya Arabaa jiranii irra hedduun isaanii ijoollee horsiisee bulaati. Ijoollee qonnaan bulaati. Kanaaf immootu waan biyya ormaatitti ta'aa jiru kuni maatiin isaanii ka quban qabne jira. Maatiin isaa ka telefoona hin qabne jira. Ka telefoona gurguddaa hin qabne jira. TV'n hin jiru. Ifaan hin jiru. Odeeffannoo irraa bilisa beekta. Maali beekta? Ilmi kiyya yoom naa gala. Amma ijoollee achitti gubatte san keessa
yoon akka maatiin isaa tokko quba qabna jira mucaan kiyya biyya arabaa jira yoon birrii naa erga ramadaanni kun kalaa'e waggaa kana naa erga yoon barreen gaddaa kan waa erga yoo ta'e intalli tiyya iida kanaaf yoom waa naa ergiti ramadaana kanaaf ilmi kiyya yoom ramadaana kanaaf waa naa erga yoom galee itti fuudha yoom makiinaa nuu bitu yoom mana nuu ijaara yoom idaa mootummaa kana nurraa kafala lafti gibri kee yaanni maatii kennaa sani ana sitti ma ana biyya arabaa ture muniir sigale nama bar biyya arabaa tana taa'ee maatiin mallaqa na gaafataaf inni mallaqa hin qabne bilbiluu saalfatu jira gizee mallaqa waan erguu qofa argate bilbiluutu jira dhugaan jiru kana beekte soo kanaafi dhugaadha osoo odeeffannoo gahaa qabaatanii namni aga fedhe abiyyi illee jaalatu abbaan fedhe ilma ofiitirra abiyyiin hin jaalatu abbaan maan fedhe abbaan maan fedhe sirna kana yoo ta'eef illee amma ummanni oromoo sirna kana abiyyi wajjin jira badhaadhina wajjin jira jedhanii isaan haguma fedhe yoo sirni kun ta'eefi sirni kun ilmoo gudeeda isaaniitirraa dhalate ilmoo baatii sagal garatti baatanii waggaa lama duudatti baatanii fincaan irraa dhiqanii harma hoosisanii guddisanii asiin gayan hin caaluuf hin caalafi Caalu sinde duunu jihaada bar warra jannataati yoo gadi bahanii ilmoo isaanii irratti du'e risti isaa baay'ee nama tokkoo malee namni hiriira osoo hin taane ilmaan abboonni fi haawwan ijoollee biyya ormaatitti gubattee kana dararamaa jirtuu kana osoo dhagayanii baay'ee osoo hin taane gabbaa'ee makiinaa jalatti uf darba sila abbaa faati ijoollee jiraan gubattee kana baay'ee tokko malee gabbaa'ee osoo hiriira nagayaan taane lubbuu ofii dira tarkaanfii fudhatu konkolaataa jalatti uf darba rasaasa miti si gale garuu irra hedduun abboota fi haawwa kenna odeeffannoo irraa bilisan nama baatii lama sadiitti magaalaa dhufuu jira nama waggaatti magaalaa dhufuu jira nama torbaanitti magaalaa dhufuu jira si gale kan nama akka magaalatti deddeebi'utu torbaanitti magaalaa dhufa si gale soo kanaafi hamma danda'ameen yaanni kee kun bareedadha odeeffannoo waliin gaggayamee abboonni haawwanni warri miidiyaa dadhabeera rakkoo kana mootummaan gurra kennuu didee ijoolleen keessan biyya ormaa keessatti jiraa gubataa jira waan ta'eef namni biyya ormaati Itoophiyaawin biyya arabaa kana keessaa ilmoo hin qabne hin jiru keessattuu Oromoon keessattuu biyya arabaa kana keessa irra baay'inaan jechuun ijoolleen Jimma ijoolleen Harargee Arsiif Baale akkana dargaggeessi amma Arsiif Baale Harargee kun qeerroof qarreen Jimmaa kun akka jiru biyya arabaa jira shawaan itti aanu si gale shawaan itti aanu walloo Arsii fi Jimmaa fi Harargee walloon akkasi hammi tokko shawaan itti aana yoo akkamiin jiraannellee muraasa yoo xiqqeennan harki xiqqaan jiraate ijoolleen akkana Gujii Wallagga Booranni kunniin muraasa jira xiqqoo jira yoo biyya galte amma Jimmaan dargaggeessan argitu dargaggeettiin argitu ammaati fuutee ganda keessan osoo galte hiriyyaa kee garuu wajji baratte nama wajjin kolfitu argitu anamma osoo galeen argu hin jiru dargaggeessi akka jiruun biyya araba jira maatiin kun gayyaa'ee osoo dhibbatu odeeffannoo qabaatanii osoo jiruun ilmaan isaaniitti jiran kana quba qabaatanii hin callisan jedhee yaadu akka immoo isaan odeeffannoo kana quba qabaatan dhiibbaa godhuun dirqamaa jechuudha. Dhiibbaa godhuun dirqama. Ilmaan isaaniitu dhumaa jira. Itti ifaajanii guddisan, itti beela'anii guddisan, garatti baatanii, duudatti baatanii, itti rakkatanii guddisan. Dubbiin asirratti dhugaadha. Miidiyaan keenya irratti hojjechuu qaba. Amma fakkeenyaaf qotee bulaatii namni giisee qabne hin jiru. Akka keelloo, akka kuush, akka OMN akkuma yeroo biraatti hiriira qindeessanii hiriira adda addaa baasan kanatti ijoollee biyya arabaatiif xiyyeeffannaa kennee ijoolleen keessan dhumaa jirti yaalii goonee isin gadi baatanii fedhu abbaan fedhi siyaasaa hojii haala qabsiisu lubbuu ijoollee biyya arabaa hin caaltu an dhugaan si hima. Uummanni kun irratti hojjechuu qaba. Ijoolleen biyya arabaatis nama. Kaleessa gaafa miidiyaadhaan gaafa yoo wal soofne yoo miidiyaan keenyaas qeequu arrabsu. Amma maal waa tokko nafichisiisi gaafii nafichisiisi.
Amma fakkeenyaaf OMN yoo tuute maaliif OMN tuutaa? Keelloo yoo tuute no nuti bilchiginnaa miti akka sirraawaniif arrabsiin haasawuun arrabni keenya arrabni bilchiginnaatii fi arrabni uummata Oromoo kan akka qaqqeelanii garaagarummaa qabu. Nuti wanni jaa jiru warra biyya Arabaa gaafa maallaqaadhaaf barbaaddan walaa TV Islaamaaf nuura duudaa maarreedha dhugaa siifa. Gaafa maallaqaadhaaf warra biyya Arabaa gaafa maallaqa qabdusan dhaqanii miidiyaa ijaarratan hogganootni keenya hundi dhaqanii wanta jaan arra gaafa rakkoo kana maa baqatan maaliif irratti nu hojjenne maa itti gaafatamummaa fudhatanii uummata baadiyyaan amma diishan qabne jiru hojjinineeteraan illee maan jenne diishanii qabu. Kanaaf OMN fi Keelloo fi Kuushii fi Nurul Hudaa fi Marran kun walii galee labsii gadi bahaatii uummata keessaniif sagalee ta'a uummata keenya nu galchaa jaati mootummatti hiriira ba'a maan jenne hin qindeessine kana kan gaafitti qabu waan hin dhoosnu jiru rakkoo qaban ijoollee biyya Arabaa kanaaf xiyyeeffannaa hin kennan daqiiqaa 30 irraa dubbatan sekondii 30 biraa kutan kana qindeeffatanii harka tokkoon harka bitaatiin yoo hogganoota keenyaaf sagalee ta'an harka bitaatiin illee guyyaa tokko uummata kanaaf sagalee ta'uu qaban. Gayaa miti gaafuma maallaqaa akkasitti harkatan san irraa guurratanii har'a gaafa waggaa meeqa guutuu gaafa biyya Arabaa rakkoo keessa buute baqachuuf kun dogongoraan jira. Kana sirriidha nuti isaan arrabsu osoo hin taane komiidha hawaasa akka miidiyaa keenyaa tokkotti kaasuun hin danda'ama isaan illee irratti dalagan ijoollee biyya Arabaa kana gurra kennaniif jennee abdii qabna qeeqa kana akka kee kana yaada kana akka fudhatan abdii qaba yaadni kiyyaallee sanuma because ijoolleen biyya Arabaa wiirtuu lafee duudaa miidiyaa Oromooti keessattuu OMN jechuudha biyya Saudi Arabiyaa tana keessa gaafa OMN waggaa sadaffaa Afuraffaa kabajamu nama tokko nama 70,000 riyaala Suudii 70,000 kenne beekti galee biyyuma Arabaa tana keessa taa'e. Riyaalli 70,000 suni birri Itoophiyaatti miti doolaratti yoo jijjiirte diyaaspooraan Ameerikaa fi Kanaadaa jiru hammas hin kennu. Kanaaf ijoolleen biyya Arabaa ummata ta'ufiiti shaamaa ta'ee saba ufiitiif maatii ufiitiif ifaadha dukkana keessa baafatanii ifuudha si galee. Kanaaf ijoollee biyya Arabaa jettanii maqamoonni jettanii qabina bira dhaabbadhu. Amma osoo dhumaatiin kun haga Yaman ta'e biyya Arabaa ta'e Ameerikaa Kanaadaa ta'e yoo na goofandiniin banameef haa galatoomtu garuu asirratti mucayyoo Awustiraaliyaa siiqqee aadaa namni taliyamtu akka goofandinii banteef jirti gargaaramaa jiranii gaami nama doolaara 10-30 fa'aa kennu jira waan qabdu humnaan irraan fuutu gahaa miti oromummaan akkasii miti obbolummaan akkasii miti si galee osoo amma balaa Yamanitti ta'e kun Ameerikaa keessa yookiin balaan tasaa wayii ka'e Kanaadaa biyya beeyta rakkoon jiru tokko maali ideolojii Oromoon ummata Amaaraa kanarraa dhaabte tokko jira beeyta bakkaa fi uffataan bifaan waa madaaluu kan argite ideolojii badaa kana Oromoon Amaaraa kanarraa dhaabte biyyaan si madaala nama biyya Arabaa ijoollee biyya Arabaa argite ideolojii kana amma kooti biyya Arabaatirraa galtee irraa macarrashaan nama taa'ee fangaasa miti sareen amma abii saroonni abii biltiqinaa sunni gara wajjin suuraa ka'uu dandeettu yeroo baay'ee dubbataa ture yaa Arabaa agar fiyyaal xabbaaqii nabbaree si jira dubartii yoo taate yoo akka carraa bareedduu taate irraa kaafatan malee yaa Arabaa agar kushiinaa beessa irraa tanyaa nabbaree si jira ideolojii argitee hojiin si madaaluu argitee bakka yeentinaa zar yemaannee zar faaqidha duuduudha sibiila tumtuudha waan jedhu kan argitee namummaan oromummaan osoo hin taane bakkaa fi hojii keetiin si madaaluu ideolojii dadhabaa kana Oromoon Amaara irraa dhaalan beeyta so kana jechuun maaliif barbaade barreen gaddaa hiriira irratti intaloo nama biltiqinnaa taate biraanee nuti biraanee maaliti Washington DC kanatti Amaara waltumti. Gaafa sana akkasitti dachii sossoosan. Intaloota akkitti dhalaa akka ufiitiin waltumti. Shuf sidii baabar lamaa ka'ee waan jedhuwan.
intaloota kitti dubbadhu firraa baasi uummanni baasi firraa waan boqooshe firraa baasi. Uummata ima ta'uu barbaadeeti. Amma bilxiginnaa taate hin jaalatu diyaaspooraan biraanee dhaasilamu caaltu. Caaltu uummata jala jeeniiti biraanee beeka. Biraanee beeka. Gaafa sanii hiriira baay'ee Oromoo caaltu maqaa xiqqoosuu fi abbaan caaltu jeeni. Oromoon hiriira deeggarsaa Abiyyi baatee Oromoo hundi Abiyyiidha. Warri mootu amma Abiyyi fa'aa itti galan kun Abiyyiin mormuuf bayan. Yeroo kana caaltuun tuniif biraaneen tuniif intaloon amaaraa takka waltu. Walitti barre tumaan beeraa waluu wannoon godhu sanuu biyya faranjii keessatti kan namni waltumuun eeyyii afaanii wal agarsa malee walitti heera sodaaf. Sigalee akkanuma taftaaf wal gootu. Poolisiin itti dhufeetuma addaan dhoogge. Bakka mucayyoon hidhamu heddii sabboontu gamana iyyanii miidiyaan ta'ee miidiyaadhaan dubbatanii jiru goomentiin banan 10,000 2,000 3,000 500 gadi jiru. Sigalee namittiin maallaqa walitti qabattee siistama laal walitti qabattee biyya galtee taakkalaa fa'aa wajjin shirriguu jedhaa turtee jechuun sigalee. Adiyamu. Kanafi wayii gaafa amma menni keelloo fi marreen uummata biyyaa kakaasuu qaba labsuu qaba. Kanaaf asii cufnee walii galle wanta kaan si gaafadha. Barama ergaa kun ergaa kana haasaa kiyya kana keessatti Oromoon biyya faranjii jiran warri biyya gurguddaa jiran keessatti ufaalaalanii gama waa'ee miidiyaatiin. Miidiyaan garuu hin ho'ise diyaaspooraan keenya ka Oromoo ka biyya faranjii jiru bakka gootittiin teenna amaara ajjeeftee kunoo bakka namsa gadaa qabamu jechuun ka hagasuma taftaaf waliin jedhuu san akka waan isiin amaara kana lafarraa fixxeetti ilaalanii amaara dhiisii kan intala ofiifuu achitti koominiitii isaanii keessatti amaaraa keessatti aangoo qabdu yeroo sanu keessa beeka waan ta'eef sitti himaa jira. Waan hundaa ta'uun hin barbaachisu isillee nama itti galtayu. Kanaaf diyaaspooraan akka jiru boorsaa ofii keessaa mallaqa gannaqee fi Amuhamii binnaaf maal jedhanii kissiin isiin kasafamte wayillee hin jiru. I think mala duraanuu ergama Abiyyi qabdi namittiin mallaqa walitti qabattee biyya galtee fataa zanaa jedhaa dhayxee amma kunoo dhumaatii fi rakkoo uummanni keenya keessa jiru uummata itti gammaddi itti qoosti goobanaa daacee fa'aa nutti faatu. Sirriidha. Wanti gadi bee tokko jira asii. Awwee goobanaa fa'aa barbaadde. Soo kanaan maal jechuu barbaadetti? Ergaa kiyya maxxansaa qooyi. Ergaa maxxansee deebisa. Ergaa kana maxxansaa akka dalqin. Maal jechuu barbaadetti namni ka Ameerikaa jirus, ka biyya Arabaa jirus, ka biyya keessa jirus argitee biyyaan osoo hin taane walii rifachuu ka qabnu, walii sagalee ta'uu ka qabnu, wal gargaaruu ka qabnu, Oromummaa qofaan ta'uudha qaba. Waan jedhuu fi ijoolleen keenya gargaarsa barbaada. Bidaan si jajjabeessa kan sifin jabeessa itti deebita itti si jabeessa dubbii teetana. Miidiyaan tokko maallaqaan yoo ta'e ni dhufa biyya Arabaa ni gurrata. Maallaqa dhiisiiti. Intarviiyuu gaafa haaraa miidiyaan haaraa banamu ijoollee biyya Arabaa yaammata. Dubartoota biyya Arabaa yaammata. Halkanii guyyaa caqacaqa koottaa asbaha maarreeja. Ega miidiyaan san beekame booda ji'arratti ba'ee biyyatti dabree tujjaaromee addunyaa waliin geessu booda gara galeellaan mee dubbii tana tiinki kun. Gaafa haaraa fuloorri kana nama tokkoo gidee abol kottu Zaaraa Shanii Oromoo kottu maarree bilillee Oromoo kottu maqaan ni hammatan miidiyaan kaaniis dhuunfaatiis ni hammatan eegaa guddatee booda yataabbaatu mee amma hafiduu amma fidee saayikilaatii biyyatti haa dabarsu warri kaleessa kukkii ta'anii damii afur dubartii ta'an biyya Arabaa biyya Beeruut tamaarree Suudii waliin guuree fidu gaafa guddatanii namni beekamtii harkatee biyya keessattis fudhatama harkatan ummata kana guyyuma tokko maaliif nuuf hin dhiyeessine sagalee isaanii. Rakkoo biyya Arabaa maaliif hin finne? Unkaan rakkoo biyya Arabaa dhiisiiti. Gaafumaafuu aktivistoota biyya Arabaa gaafiif hin dhiyeeffatan eega guddatan. An kan hin beeku maqaan dhahu ni beena waliin beena. Hafuuratti kutanii akka dhuunfaattis miidiyaa guddinachuudhaaf akka organaazeeshiniittis dubartii Beeruutiin haftu, dubartii Suudii haftu, Dubaay haftu
kota interview kota gaafa tujjaaroomanii bakkaan ga'an unkaan interview garuu dhusiti gaa rakkoo isaanii rakkoo naannoo sanitti uumame jaamanii hin gaafatan kana dhibbatti saakee jira kuni salphina bilis akkuma kaleessa yaamaa ijoollee biyya arabaa miidiyaatti itti guddifattan akkuma deettanii maallaqa irraa gurrachaa turtan arra gaafa rakkoo hin dheesina ummatuma biyya arabaa san fidaati warra biyyaatiif dhaamsa dabarsan warra biyya faranjii daran warra Itoophiyaa daran warra Eeshiyaa daran warra Awustiraaliyaa Kanadaa daran warra ibidda keessa jiru kanuma kopheen maal jaangaa kopheen kanuma uffatee tuutu wanta isaa beekaa dhagaan keessa jiraachuuti ijoolluma biyya arabaa fidaatti ammaas gisee fittan murtanii wanta ittiin dabarsina peetiin keenyaa gayaadha warra biyya arabaatii fi warra biyya Awustiraaliyaati kan barbaannu saayitalaayitii biyyatti nama miliyoona 30 godina aanaa baadiyyaa hunda keessa radiishiniin ni jira achi seenaati rakkoo biyya arabaa ummata biyya arabaa fidaa qindeessa hiriira nuuf haa bahaa jedhanii interview illee ijoollee manni madaamis atis manuma madaam galee biyya faranjitti garaagarummaan qabu kunis warshaa kunis mana jaarta asitti manuma jaarta Oroopaa keessa fa'aa manuma jaarta wanni biraan jiru kaartoona fuuta kunis kaartoonuma fuuta kan gaalitiisa kunis mindaa kunis madaam qabdaatis madaam qabdu garaagarummaan hin jiru handugaan si hima kanaaf ijoolleen nama kan biyya arabaa jirus nama kanaaf kaleessa itti fayyadamtanii silaa kaleessa illee isin cinaa dhaabbachuu yoo baatan dirqama sabaaf bahuu qabdan kaleessa bar miidiyaa guddifachuu bar ijoollee biyya arabaatiin bar arra ijoolleen biyya arabaa yoo si jalaa yuutuubii keetii fi peejii kee jalaa baate eenyu si daawwata warri biyya faranjii fiigaa oolaati. Kana kan ummata nama isin godhe ijoollee ummata biyya arabaati ummata biyya arabaa kana hin xiqqeessinaa bilis irraa itti hojjedha guyyaa lama haasoftanii utan sheekhinis guyyaa lama boo'ee qeesinis boo'ee waan jedhan baay'inni dhufame ajandaa biratti kutan hin lafan kaayina ajandaa irra cichaati ijoollee kana irratti hojjedha ajandaan biraan dhufuus harkuma kanatti asuma hin darbina kanaan ajandaa biraa uffadha kanaaf wajjina oofa ajandaa hunda oduu yeroo hunda daatii maqriibaa galgala wanta hin jirre halkanii guyyaa irraa haasawa halkanii guyyaa oduu biyyaalaatu oduu suudaanu guyyaatti maarree suudaan akkas ta'e maarree akkas ta'e maarree hin tattanii ganamuu yaman akkas taate suutiin akkas taate ganamuu daqiiqaa takka oduu keessa naqadha kanumaan joo barbaadda maayirratti waan dabarsuu barbaaddu dabarsi ni xumurraa kanuma yeroo biraa bal'inaa walitti deebinaa amma garuu wanti dhumarra jedhu ijoolleen keenya kayyaman keessatti mirga namoomaa dhabanii ibiddaan gubachaa jira reeffi isaanii namni 3 namni 4 yoo sharabanan kun 9 fa'aa bakka tokko jira jedhanii namni akka zubaanatitti bakka tokkotti haramaa jira ka du'aa jiru nama akka baala muka gogogeetti mukarraa hacaa jira kun siyaasa miti dhimma jiruuf jireenya jiraachuu dhabuuti dhimma abiyyi dhimma kafaa'oo dhimma badhaadhinaa dhimma abaa'oo miti dhimma jiraachuu dhabuuti qaamnummaan kamuu waan fedhe hadee garuu ijoolleen keenya biyya ormaa keessatti dararamaa jiran yoo dhugu biyyi sun ta waliinii ta sabdaneessummaa jarri jedhan sanuu taate ijoolleen biyya arabaa keessatti rakkachaa jiran yeroo dhiyootti furmaata akka argatan warra amma biyya bulchaa jiru kanallee dhaamuu barbaada. Inni biraan mootu ijoolleen Oromoo warroonni biyya faranjii jiran biyyoota garaagaraa jirtan afaan biraatileen afaan warri umarraa mirgi namoomaa kana namaaf falmu dhaga'uun ingiliffa kanaan afaan dandeettaniin miidiyaa garaagaraatiin sagalee tayaa fi dhiibbaa godhaa fi dhaamsa jedhu qaba. Anillee muddamarra jira mana namallee jira waan ta'eef qaanfadheetuma taraa meeqanaa bilbilaa turtee bada gurbaan hin boona fa'anaan jetta jedheetiin kanamallee gidee dura baay'ee galatoomii atiillee ulfaadhu sagalee uummata keessanii ta'uudhaaf itti ulfaadhu ijoolleen faransaayillee filee nu boonsitee jirti iyyannaallee neexee jirti akka addunyaatti diiyaaspooraa keessa ijoollee paaris faransaayitiitu ijoollee biyya arabaa kalee sadarkaa iyyannaatti barreessanii naqanii akkanumatti naannoo hundi diisittis noorweeyittis swiidinittis illee hiriira baatan xiyyeeffannaa ijoollee biyya arabaatiif kenna
ijoolleen biyya Arabaa jechuun garaagarummaa hin qabdu. Oromoon biyya Arabaatii fi Oromoon Awurooppaa dhiiguma tokko garuma takkaa baane akkasitti quba qabaadha akkasitti beeka. Atillee waamicha keenya kabajtee dhufteef maqaa daawwattoota keenyaatiin si galateeffadha. Dr. Aslii yeroo feene ni qeeqnaa yoo balleessinee arrabsinaa akka ciilee jira kaleessarraa waan hedduu dhugaan isinii hima. Wanni inni YouTube irratti waan babbareedaadha. Duraan komii irraa qabdanii dhiifama gootanii fi amma waan babbaalaqee dhiisee jira qaama saalaa sana walii poost godhu. Kanaaf namni ni sirraawaa ni sirreeffanna. Kun wal dho'isinuu miti. Gaafa feenes gadi beenee akka feenee garamuu dandeenya. Harta kun duraan dhaqu baay'ee galatoomii ulfaadhu. Ayyee baay'ee. Akkasiiti ijoollee keenyaa tayyamanii fi tan Saa'udii jirtu itti fufuu qabnaa.